harka fuunee kam jirtu dhaggeeffattoota fi hordoftoota miidiyaa Egeree bakka jirtan hundumatti nageenyi Waaqayyoo isiniif haa baay'atu. Ani Nugusee Girmaati. Kuni sagantaa koo kan idilee kan guyyaa kamisaati. Bakka jirtan hundumatti turtiin keessan ana faana akka ta'u kabajaan sin affeeraa. Ulfaadhaa har'a mata duree gad of xiqqeessuu fi miidhaa isaa jedhu qabannee waan tokko tokko kaasnee ilaallaa. Kanaafuu hanga dhumaatti obsaan akkana hordoftan kabajaan sin affeeraa jechuudha. Egaa mata duree kana jalatti wantoota bu'uuraa kan ta'an keessattuu biyya lafaa kanarra yoo jiraannu jireenya madaalawaa, jireenya tasgabbaa jiraachuuf wantoota nu gargaaran bu'uura ta'an gamaayis gamanaayis walitti fiignee ilaallaa jechuudha. Gad of xiqqeessuu fi miidhaa isaa. Eenyummaa ofii irraanfachuu, namummaa dagachuu, bakka uumamaanis yaa ta'u karaa biraatiin teenye san irraa gad of buusu, gochaanis yaadanis gad of buusu jechuun maal jechuudha? Miidhaan isaa hoo maalidha kan jedhu ilaallaa jechuudha. Kuni miira biyya lafaa kana keessatti injifatamuu keenyaaf, kufaatii keenyaaf bu'uura ta'e waan ta'eef wantoota biroorraa adda baasnee miira gadi of qabuu kanaa fi miidhaa inni qabu ilaaluun baay'ee barbaachisaa ta'a jechuudha. Ilaaluun. Kanaafuu mata duree kana kanan filadhe kanaaf namni yoo jiraate jireenya hiikaa qabu, jireenya faayidaa qabu jiraachuu qaba. Ofis fayyaduu qaba, hawaasas fayyaduu qaba, biyyas fayyaduu qaba. Kanaafuu wantoota namni kaayoo namni uumameef san akka galmaan hin geenye kan isa taasisu keessaa inni tokko kana waan ta'eef kana bal'inaan daqiiqaa muraasa keessatti afaan Oromoo fi Amaariffaatiin hin kaasnee ilaallaa jechuudha. Egaa gaafii lamaan tokko kaaseen eegala. Nuti ilmi namaa waa'ee eenyummaa keenya, ani eenyudha, uumama akkamiiti, ani nama akkamiiti, ani jennee waa'ee eenyummaa keenya hin beekna, hin yaanna, hin gaafanna. Ani eenyu? Maalifan uumame? Kaayyoon ani jiraadhuuf maalidha? Jennee waa'ee eenyummaa keenya beekuuf hin gaafanna. Kaayyoon keenya maalidha? Han jiraannu biyya lafaa kanatti kan uumamneef maalidha jennee hin gaafanna, hin beekna. Gaafii jedhu kana bu'uura godheeni yaada koo kennuu kanan barbaadu. Baay'een keenya nama biraa miti of hin beeknu. Haga of beekuu qabnu of hin beeknu. Ani eenyudha? Ani eenyu? Maalifan uumame? Maalifan jiraadha? Jennee sirritti haga hojii hojjennu, barumsa barannu of hin beeknu. Bu'uurarraa keessa
eenyummaa keenya gaafachuun barbaachisaadha. Eenyummaan keenya kan alaa immoo ibsituu eenyummaa keenya kan keessati. Yeroo tokko tokko waan laphee rabbitu beeka jenna. Waan laphee rabbitu beeka iyyeen rabbi beeka keessa nama eenyutu beeka. Garuun bar keessa keenya alli keenya agarsiistuu isaati. Alli keenya keessa keenya agarsiisa. Mul'istuu keenya keessa keenya akka ati itti uffattu, akka ati itti dubbattu, akka ati itti yaaddu, hojiin ati hojjettu alli kee agarsiistuu mul'istuu of laalee keessa keetii ta'a. Keessa keetii. Kanaafidha namni huccuu uffatuuf of eeggata. Jecha dubbatuuf of eeggata. Hojii hojjetu of eeggata. Maqaan baduu manna mataan baduu wayi kan jedhan kanaaf maqaan waan mul'atu maqaa mul'atutu badee keessa namaa balleessa. Kanaafuu keessi namaa alli namaa agarsiistuu keessa namaati. Mul'istuu keessa namaati. Kanaafuu dhaabbannee hubachuun qalbifachuun barbaachisaadha. Gaafii keessa keenya akkamitti barbaannee argannu barra jedhu of gaafachuun saniif deebii of ilaachuun baay'ee barbaachisaadha. Namni keessa ofii baruuf eenyu ani keessa ofii baruuf gara keessa ofii ilaaluun barbaachisaadha. Gara keessa ofii ilaaluun, keessa ofii baruun, keessa ofii xiinxaluun barbaachisaa ta'a jechuudha. Gara ofii ilaalu maafan dabbasaa akkanatti muradhe, maafan huccuu akkana uffadhe, maafan akkanatti taasaa, maafan hojii kana hojjedhe. Namni gara ofii ilaalee, of madaalee, of xiinxalee, of qorate keessa ofii salphumatti eenyummaa keessa ofii ni argata. Yoo of ilaalu. Keessa ofii beekuu jechuun immoo mul'ata ofii, kaayoo ofii, duudhaa ofii, galma ofii keessattuu amantaa keessa ofii beekuu jechuudha. Keessa ofii beekuu jechuun namni eenyummaa ofii beekuuf keessa ofii beekuun barbaachisaadha. Yeroo tokko madaallii namaatiin madaalamna. Madaallii ofiitiin nu madaalu. Agartanii? Madaallii ofiitiin nu madaalu. Madaallii ofiitiin nu ilaalu. Nuyi keessa keenya baruu beekuun nurra jira. Keessa ofii beekuu jechuu kan danda'amu immoo gara ofii ilaaluudhaan. So keessa ofii beekuun, eenyummaa keessa ofii hubachuun, xiinxaluu jechuun immoo mul'ata ofii. Maal dhumarra milkeessufan ani jiraadha. Kaayoo ofii. Kaayoon ani galmaan ga'uu qabu maali? Duudhaa ofii. Namni tokko duudhaa mataasaa qaba. Namni tokko hin callisa. Namni tokko hin haasa'a. Duudhaa mataasaa qaba. Namni tokko isaa kan mataa isaa, kan ofii isaa wajjin haasa'u, kan ittiin of gaggeessu, kan ittiin of bulchu, kan ittiin of jiraachisu duudhaa mataa isaa qaba. Kana duudhaan kiyya maalidha kan jedhu namni baay'een garuu hin beeku. Kanaafuu eenyummaa keessa ofii beekuu jechuun duudhaa ofii kan ittiin of gaggeessinu, kan ittiin of jiraachisnu, kan ittiin of baasnee gashinu, seera mataa keenyaa, duudhaa mataa keenyaa qabna.
san adda baasanii beekun. Ani maalinan ibalurraa adda maalin kana adda baasanii ilaaluu beeku galmi koo maali galma ofii beeku keessattuu amantaa keessa ofii beeku jechuudha. Keessi keenya maalaman keessi keenya maalaman namni tokko akkanuma lafa ka'e ani hattuudha ofiin hin jedhu ani arjoomadha ofiin hin jedhu ani qabsaadha ofiin hin jedhu namni tokko keessa isaatiitu itti haasa'a keessa isaa yoo laalu keessa isaa yoo xiinxalu amantaa dhugaan keessi isaa amanu maal akka ta'e beekuun eenyummaa ofii beekuudha. Eenyummaa ofii beekuudha. Beekuudha. Kanaafuu eenyummaan keenya kan namoonni nutti maniin osoo hin ta'in eenyummaan keenya kan ijaaramu nu'iini mataa keenyanii mirtanii eenyummaan keenya kan ijaaramu kan namoonni nutti maniin osoo hin ta'in mataa keenyan. Ani mul'ata kanan qaba kanaafan jiraadha. Ani kaayoo kanan qaba kanaafan jiraadha. Ani duudhaa kanan qaba kanaanan jiraadha. Ani galma kanan qaba kanaanan jiraadha. Keessi koo kana amana. Kana amana jedhanii of barbaadanii argachuudhaan kan ijaaramu malee eenyummaan keenya kan namoonni biraa nutti maniin ta'uu hin qabu. Amma lafarra olaallu baay'een nama eenyummaan isaa kan ijaaramu namoota biraatiin. Namoota biraatiin. Akka nama biraatti afaan biraa dubbachuu, akka nama biraatti aadaa wayii qabaachuu, akka nama biraatti yaaduu, akka nama biraatti akkana gochuu, akka nama biraatti akkana gochuu. Eenyummaan keenya ijaaramuu kan qabu garuu nuyi mataa keenyani malee of barbaannee of argachuudhani malee namoonni biraa akka nutti manii miti. Akka nutti manitti ta'uu hin qabu. Kanaafuu kaayoo uumamneef eenyummaa keenya dhugaa adda baasnee xiinxallee qorannee argachuun nurra jira. የስብዕና ግንባታ inni jennu kun akka namoonni nuun jedhanitti karaa namoonni nu fuudhanii deemanirra deemnee ni amantaadhaan isoo fudhattan siyaasan isoo fudhattan waanuma hundaan qilee fuuldura jiru laallu waanuma inni deemee faana deemu no eenyummaan namummaan namaa kan ijaaramu namni sun of barbaade of argachuudhaan malee namoonni biraa karaa itti maniin ta'uu qabu. Eenyullee taana mul'ata mataa isaa qaba, kaayoo mataa isaa qaba, duudhaa mataa isaa qaba, galma mataa isaa qaba, amantaa mataa isaa qaba. Kana adda baasee barbaadee of argachuudhaanidha. Eenyummaan namaa ijaaramuu kan qabu, utubamuu kan qabu, utubamuu kan qabu. Hambiraa yoo ajjeesu kan ajjeesu, hambiraa yoo hatu kan hannu, kan biraa yoo sobu kan sobu, kan biraa yoo kennu kan kennu, kan biraa yoo gargaaru kan gargaaru nuti bu'uurarraa keessi keenya dhugaadhaan amanee kana gochuu qabdanuun jedhee osoo hin ta'in baay'een keenya ibalutu godhee goone. Who minus who isa jedhu san keessa jechuudha. Kanaaf jireenyi baay'ee keenya wal xaxaa fi nuyiifuu mataa keenyaaf ifa kan hin taane kanaaf. Kanaaf teessoo nama biraarra teessee yaadda. Caammaa nama biraa keessa teessee yaadda. Jireenya nama biraa keessa teessee yaadda. So who am I gaafii jedhu hin deebistu. Deebisuu hin dandeessu. Deebisuu. Barumsa kamiinan cimaadha, barumsa kamiinan dadhabaadha hin deebistu. Hin deebistu. Booda kan ilaallutu jira. Kanaafuu eenyummaan namaa ijaaramuu kan qabu
isuma mataa isaatiin of barbaadee of argachuudhaan ta'uu qaba malee bu'uura namoota biraatiin ta'uu hin qabu. Of qoratee, of madaalee, of gamaggamee ani eebbaluudha ofiin jechuu qaba. Ani ofiin jechuu qaba. Kanaafuu gara keessa ofii deemuun deddeebi'uun keessa ofii barbaachisaadha. Ganama galgala of qorachuun baay'ee barbaachisaadha. Of qorachuun. Ani uumama guddaa murteessaa namummaa kootiin eenyu illee ol eenyu illee gadi miti jedhanii amanuudhaan eenyumaan nama tokkoo kan ijaaramu. Ani uumama guddaa murteessaa eenyuun illee bakka bu'uu kan hin dandeenye. Namummaa kootiin eenyu illee gad eenyu illee ol kan hin taane. Biyya lafaa kanarra ana kan bakka bu'u uumaan biraa hin jiru jedhanii madaalli ofiirra of teechisanii of madaaluudhaan eenyummaan nama dhuunfaa tokko kan ijaaramu. Nama dhuunfaa tokko. Karaa sirrii namni tokko dursee irra deemerrayyuu deemuuf karaan sun karaa sirrii ta'uu isaa ofii murteessuutu barbaachisaa. Ofii murtee karaa sirrii waanuma ta'eef calisanii irra hin deemamu. Namni sirriin karaa sirrii irrayyuu qoratee ilaalee bitaa mirga isaa xiinxalee madaalee irra deema malee namni baay'ee waan irra deemeef irra hin deemu, namni tokko waan irra deemeef irra hin maqu. Hin madaala, hin xiinxala, hin ilaala. Qabxilee madaallii qaba, mul'ata qaba, kaayyoo qaba, duudhaa qaba mataa isaati. Galma qaba, amantaa qaba mataa isaati. Kanaafuu dhaloota uumaa guddaa murteessaa wayinuu eenyunuu bakka bu'amuu hin dandeenye namummaa isaatiin eenyu illee gad eenyu illee ol akka hin taane yaaduun eenyummaa ofii ijaaruuf utubuuf murteessadha. Ani waan ani hin baranneef kan barate gadi. Waan ani hiyyeessa ta'eef dureessaa gadi. Waan ani akkana ta'eef akkanaa gadi jedhanii namummaa ofii wantoota uumama ta'aniin madaaluun sirrii miti. Saayikoolojikaalii cimaa strong ta'uun barbaachisaadha. Saayikoolojikaalii caaseffamni ijaaramni saayikoolojii keenya eenyummaa keenya ni ibsa, ni agarsiisa. Kanaafuu waan feete yoo taate eenyummaan kee eenyu illee agarsiin taatu. Kana sirriitti adda baasanii ilaaluun baay'ee barbaachisaadha. Namoonni tokko hamaayyuu nama laalanii hojjetu. Gaarii miti. Hamaa. Ibalu akka waan godheef akkanan godha. Ibalu asii waan bu'eef asii nan bu'a. Jedhanii waan badaadhaaf riifar wal gochaa namoonni hojjetan jiru. Namoonni kun ofii hin beekan, ofii hin agarre. Agartanii? Ofii hin agarre, ofii hin qoratan, ofii hin madaalan. Oduu ta'anii of laalanii of jibbu. Karaa irra deeman san, waan godhan san, waan ta'an san, oduu gattaanii laalanii, qoratanii, madaalanii of jibbu. Of jibbu. Maal ta'een akkana ta'ee? Maal ta'een akkana cubbuu akkanaa hojjedhe, hojii badii akkanaa hojjedhe, gocha gadhee akkanaa raawwadhe, maal ta'een jedhanii of kumatu, matuma ofii jechuudha. Namni of qorata. Uumama akkamii akka ta'e, eenyummaa isaa, olaantummaa isaa, namummaa isaa sirriitti namni xiinxalee adda baafate karaa kaleessa irra deeme san gaafa xiinxalu of taajjaba. Maal ta'een akkana ta'e jedhee maal ta'een akkana ta'e. Kanaafuu ofiif bakka sirrii, iddoo sirrii, madaalli sirrii kennuun milkaa'inaaf murteessaadha. Milkaa'inaaf murteessa. Ofiif madaalli sirrii
ani ebaluudha ani akkana jedhe of madaalli sirrii ofii kennuun milkii keenyaaf murteessa namni tokko barumsa isaatiin dadhabaa akka ta'e yoo ofii nama hin of hin beekne hin qo'atu kanaafuu eenyummaa keenya isa dhugaa madaalli sirriidhaan madaallee bakka sirriif barbaachisaa ta'e ofii kennuun milkii jireenya keenyatiif murteessadha. Wantoonni baay'een jiru achi keessaa garuu inni guddaan iddoo sirrii fi dhugaa ta'e ofii kennuudha. Sababa ani fakkeenya siyaasa fudhanne siyaasa tokko miseensa ta'eef siyaasa biraatiin hin hacuucamu hin cunqurfamu. At least namni anaan ejjennoo siyaasa faallaa qabu sun yoo xiqqaate ejjennoon siyaasaa keenya gargaras ta'u namummaan keenya tokko waan ta'eef namummaan koo kabajuu qaba yoo si milkii jireenya keenyatiif bakka sirriif dhugaa ta'e ofii kennu yeroo tokko baay'ee miirri injifatamuu baay'ee ulfaata. Namni hoo beela'e hoyi yoo dibame hoyi iyyeen miira injifatamuu keessa yoo gale yoo dibame yaalamee fayyu yoo beela'e kadhatee nyaate miira injifatamuu keessa yoo gale garuu baay'ee ulfaata. Balleessee baduu malee misoomsee jiraachuun tasuma keessa isaan jiru. Kanaafuu namni bakka sirrii ta'e madaalli sirriidhaan of madaalee ofii kennuun milkii jireenya isaa kamiifuu murteessaadha. Amantaadhanis haa ta'u, siyaasanis haa ta'u, diinagdeedhanis haa ta'u, hawaasummaadhanis haa ta'u milkaa'uun yoo barbaachise bakka sirriif dhugaa ofii kennuun barbaachisaadha. Sanii gad of buusuun sirrii. Sanii gad. Bakka sirrii ofii kennite hanga du'aa amanamtaa gartee bakka sirrii. Bakka biraan qabdu ka. Fuulduras hin jiru, duubas hin jiru. Gadis hin jiru, olis hin jiru. Bakka sirrii jirta yoo ta'e hanga du'aa hin wareegamta. Kutannoo dandeemta. Kanaafuu namoonni baay'een karaa jalqabanii kan addaan kutaniif ka'anii kan deebi'anii ta'aniif namoonni baay'een bakka sirrii ofii hin kennu. Oh, this is impossible. Kun immoo anaan hin danda'amu jedhanii dura of ajjeesanii dura of injifachiisanii karaa eegalu xinnoma deemanii dhaabbatu. Haasa'anii dhaabbatu. Kanaafuu bakka sirrii ofii kennuun murteessaadha jechuudha. Murteessaadha. Miira gadaantummaa miira injifatamuu keessa akka hin galleedha. Namni tokko jireenya isaa dhuunfaa keessatti kan irratti qabsaa'uu qabu. Miira gadaantummaaf injifatamuu keessa yoo galte jireenyi kee kamiyyuu jireenya gadaduu ta'a. Jireenya gadaduu. Miira gadaantummaa fi injifatamuu keessa yoo galte. Ani miira gadaantummaa keessa yoo gale olaantummaa natti mul'atu hin jiru. Kanaafuu dhimma eenyummaa keenya xiinxallee adda baasnee bakka sirrii ta'e ofii kennuu qaba. Dhugaadhaan of qoranne, dhugaadhaan of madaalle, dhugaadhaan of gamaggamne bakka sirrii ta'e ofii kennuu qaba. Teessoo sirriirra of teechisuu qaba. Teessoo oliirras, teessoo gadiirras hin baasu. Teessoo sirriirra of teechisa. Gaafa san hanga du'aa wareegamu. Mul'ata qabna, kaayyoo qabna, duudhaa qabna, galma qabna, amantaa qabna. Bitaa mirga wanni ilaallu hin jiru already. Hin beekna keessi keenya ala keenyan ibsamee jira.
ibsamee jira. Amma namoonni karaa kanarra deemuu dadhabanii eenyummaa ofii isa dhugaasan dhabanii miira gad'aantummaaf injifatamuu keessa galan namoota akkamiiti isaan? Nama akkasii ta'uu isaaniitiin immoo maalidha miidhaan isaan irra ga'uu danda'u? Kan jedhu qabxii muraasa wayii immoo kaasnee ilaalla. Namoonni miira gad'aantummaa yookaan miira injifatamuu keessa galanii iddoo sirrii ta'e ofii kennuu hin dandeenye, eenyummaa ofii dhugaasan adda baasanii ofitti himuu hin dandeenye mallattoo akkamii agarsiisu? Maaliin beekamu eenyummaan isaanii? San ta'uu isaaniitiin immoo maal miidhamu kan jedhu walitti bakka tokkotti ilaalla. Namoonni miira gad'aantummaaf injifatamuu keessa galan tokko sochii fi haasaa eenyullee taanaan qajeeloodhaan hin hubatan. Namoonni miira gad'aantummaa yookaan injifatamuu keessa galan eenyummaa ofii isa dhugaa haalan iddoo isa sirrii ta'e ofii hin kennine kan ittiin beekaman keessaa inni tokko sochii fi haasawaan nama biraa qajeeloodhaan laaluu hin danda'an. Positive thinker ta'uu hin danda'an. Always. Amma warra siyaasaa bira rakkoo hamaan tokko kana baay'ee. Paartii siyaasaa tokkoon paartiin siyaasaa biraa kuni imaammanni kee kun dogongora yoo jedhe irraan fudhatu. Dogongorumaa ta'e irraan fudhatu. Dogongora. Turee dagachiisee suuta jedhee irraan fudhatama. At that point, at that moment, thank you, galatoom, ulfaadhu, jiraadhu jedhee irraan fudhatu. Already miira gad'aantummaaf injifatamuu keessa galee jira. Kanaafuu paartiin biraa wanni inni haasa'u, namni biraa nama dhuunfas yoo ta'e namni biraa wanni inni haasa'u. Sochiin inni godhu tokkoon isaa negeetiivili ilaala. Qajeeloodhaan laaluu hin danda'u. Namni miira gad'aantummaa keessa gala jechuudha. Miira gad'aantummaa keessa gala. Dhugaa yoo itti himte miira qajeelootiin siin hubatu, siin ilaalu. Fakkeenyaaf namni already of ajjeese paralyze of godhe fakkeenyaaf lama taatee yoo haasoftu waan isaa waan haasoftu itti fakkaata. Yoo kofalte isatti waan itti kofalte itti fakkaata. Already gaaddiddoo fi amanuu hin danda'u. Waa'ee kiyya haasa'u, waa'ee kiyya mari'atu jedhee already level of godhee jira. Amma biyya keenya tokko raakaa kan jiru kan namoonni already miira gad'aantummaaf injifatamuu keessa galanii waan jiraniif hanga walii ofii amanuu dhabuutti waan deemaniif walii nagaan. Karaan amma nu itti deemaa jirru hamaan tokko baay'ee ilkaan. Hamaan tokko. Karaan paastariin deemaa jiru, karaa lallabaan deemaa jiru, karaa ustaaziin deemaa jiru ilaala amma biyyattii keessa. Karaa hamaa jechuudha. Already miira injifatamuuf gad'aantummaa keessa galanii namoonni sa'a 24 hirriiba malee jiran jiru. Namoota kana hubachuun baay'ee barbaachisaadha. Kanatu isaan raaka. Booda qabxii itti aanu kaasuu nagar. Kanatu isaan raaka. Already injifatamanii jiru. Bakka isaan asirra of teechisanii jiru. Of hin amanan. Waan feete yoo goote negatively daka isaan si hubatan. Sammuu qajeeloon qaban. Dogongortee miti waan sirriiyyuu sirriidha jedhanii siin fudhatan.
dogongorraan immoo sii dhume dogongorraan waanuma sirriiyyuu sirriidha jedhanii siin fudhatan waanuma sirriidha jedhanii siin fudhatan hinaalu onnee waan dogongoraa sirreessanii fayyadamuu miti waan sirrii fudhatanii fayyadamuu hin qaban biyya keenya keessa namni amma baay'achaa kan jiru nama akkanaati lammaffaan namoota wajjiniin of madaaluu hin qabneen of madaalu namoonni akkanaa kun namoonni miira gadaantumaaf injifatamuu keessa jiran iddoo sirrii madaallii sirriirra of hin teechisin of hin beekin kan ittiin beekaman keessa inni tokko namoota ittiin of madaaluu hin qabneen of madaalu ittiin of madaaluu hin qabneen of madaalu fakkeenyaaf namichi cireenyaan Alamuddinaan of madaalu Bilgeetiin of madaalu it's funny of akka ollaattan sirbaan morma nama jallistii jedhu morma fakkeenyaaf amantaa tokko fudhanne amantaa tokko keessatti ani immoo fakkeenyaaf amantaa ortodoksii hordofa amantaa ortodoksii keessatti ani kanan ajajame sagalee waaqayyoo kan sinitti man hangafoota keessa yaadaddaa firii jireenya isaanii ilaalatii amantaadhaan isaan fakkaadha jedhameen jira ani ajajameen jira kanaafuu ani kanan fakkaachuuf dhama'u kanan bu'u kanan ba'u eebbifama abbaa keenya Abuna Taklaa Hayimaanooti qulqulluu Phaawulos isaan fakkaachuuf ani kanan dhama'u paastarii tokko ustaazii tokko fakkaachuuf miti anaa kan naa galu mucaan obboleessi koo musliimaa tokkos halkanii guyyaa dhama'u kan qabu hangafa isaati amantaa isaa keessatti waan gaarii hojjetee kan darbe san fakkaachuuf malee ortodoksii tokko fakkaachuuf dhama'uu hin qabu irra hin jiru humna hin qabaatu san fakkaachuuf hin danda'u already mucaan protestaantiin tokko paastarii isaa fakkaachuuf dhama'uu qaba malee paappaasii kiyya qeesii luba kiyya fakkaachuuf dhama'uu hin qabu hin danda'u already barataan kutaa 8 tokkoffaa ba'uuf kan qo'atu ijoollee kutaa 8 keessa jiran keessa malee ijoollee kutaa 9 keessa jiran keessa miti hin danda'u barataa cimaa yoo osoo ta'e kutaa 9ffaa yoo hin taane kutaa 9ffaadhaa tokkoffaa ba'e hin jedhamu completely amma yoo fudhannee ilaalle wal dorgommiin eessa jira yoo jenne namoota faallaa wal dorgomuu hin dandeenye gidduu jira wal dorgommiin achi keessa namoota faallaa tasuma wal dorgomuu miti teessoo tokkorra taa'uu hin dandeenyetu wal dorgomu namoonni kun yaada wal ittiin injifatan tasuma dhiyeessan arrabsoo wal dallansiisuu jechaa gara humnaa walitti deemuu taasisuudha malee yaada qabxii itti wal amansiisuu danda'an dhiyeessuu hin danda'an already wal dorgomuu hin danda'an gaafiif deebii wal dorgommii mana barumsaa keessatti kutaa 8 fi kutaa 8ffaa gidduutti hin gaggeeffamu malee kutaa 8ffaa fi kutaa 9ffaa gidduutti gaafiif deebiin hin gaggeeffamu already wal dorgomuu hin danda'an isaan kanaafuu namoonni gadheen gadaantummaa fi miirri injifatamuu itti dhaga'amu namoota wal dorgomuu hin dandeenye hojii wal dorgomu bakka ga'e hin danda'amu already hin danda'amu ayitayli amma namoota akkanaatitu biyyara namoonni kun jechaan malee gochaan jiraachuu hin danda'an jechaan malee gochaan jiraachuu hin danda'an fakkeenyaaf amma Oromiyaa keessatti namoonni beekaman kan akka Jeneraal Taaddasee Birruu wareegama abbaa keenya hangafa Phaaphaasii Abuna Phexros lamaan kana fudhannee alaal lamaan kana namni of hin beeki miira gadaantummaa keessa jiru ana ilma Taaddee Birruu jedhe
dhimma jeneraal Taaddasee Birruu maqaa isaa malee tiyoorootikaaliyyu waa'ee isaan beeku. Forzaatu malee hin beeku. Eenyu akka inni ta'e hin beeku. Maaliif qabsaa'ee? Eessatti qabsaa'ee? Yoom qabsaa'ee? Qabxiin ijjennoon qabsoo isaa maal ture? Hin beeku. Hin beeku already. Hin beeku. Hin ta'u nama namaa qabsaa'e fakkaachuufan nama ajechaa nama balleessuun akkamitti ta'a? Namni jeneraal Taaddasee Birruu fakkeenya godhatee qabsaa'u mana barumsaan gubu. Jeneraal Taaddasee Birruu dhaloonni barachuu akka qabu qabsaa'e. Namni jeneraal Taaddasee Birruun heeroo kooti jedhu, fakkeenya kooti jedhu, goota kooti jedhu mana barumsaa babal'isa malee mana barumsaan gubu. Namni wareegamaan hangafti Paappaasii Abuna Phexros fakkeenya kooti jedhu birbadummaa biyyaatiif tokkummaa hawaasaatiif qabsaa malee biyyan gurguru dabarseen kennu. Namoonni miirri gadaantummaaf injifannoo keessa galan laal bakki isaan jiran dakana kan itti wal dorgoman kabiraa hin ta'u. Tanaan beekta. Gochi isaanii kabiraa, hawwiin isaanii kabiraa. Hawwiin isaanii kabiraa. Gochi isaanii kabiraa. Hawwiin isaanii immoo kabiraa. Gama sanis fudhattee Atsee Teediroosiin dhaadataa tokkummaan barbaadu. Aluulaa Abbaa Naggaatiin dhaadataa tokkummaan barbaadu. Agartee namoonni kun sirriitti irraa of eeguu kan qabnudha namoota kana. They are dangerous. Bakka already isaan warra injifatamanidha. Miira kana keessa akka hin galleedha qabsaa'uu kan qabu. Miira kana keessa gallaan ifti hin jiru dukkana malee. Already. Kanaafuu madaalleen isaanii sirrii miti. Namoota tasuma wal dorgomuu miti yaadamuu hin qabne wajjin wal dorgomuu barbaadu. Itoophiyaa keessa as ta'anii Meesii taphataa Arjentiinaa bakka isuma ta'anii taphatu. Nagarree yoo akkana goonee jedhu. Eebal odoo jijjiiruu baannee siin jedhu. Already hin danda'amu. Argite garbummaan hammayyaan kana. Enjoy gochuun kabiraati. Keessa ofii fidanii of imitate gochuun garuu kabiraati. Kanaafuu namoonni bakka sirrii ofii hin kennine eenyummaa ofii hin beekne kan ittiin beekaman keessaa inni lammaffaan kana. Namoonni kun boqonnaa hin qaban. Waan ta'uu hin dandeenye already kan hawwan. Waan bira ga'uu hin dandeenye kan hawwan. Inni sadaffaan namoonni miira injifatamuuf gadaantummaa keessa galan dogongora ofii amananii fudhatan. Abadan amananii fudhatan. Baay'ee sodaatu. Natu balleessi, natu dogongora. Kun dogongora kiyya. Na uffalchaa. Jedhanii dogongora ofii fudhachuu tasuma hin barbaadan. Inumaa dogongora hojjetaniif sababa amansiisaa barbaadu. Dogongora hojjetanii. Ija namaa jaamsee, ija namaa kanan jaamsee na arrabsee siin jedha. Iji namaa jaamsuun isaa dogongora akka ta'e sitti naasa'u. Sitti nimu, siin namanu kan. Nama ajjeesee waan nama ajjeeseef sababa barbaada malee ajjeesuun isaa dogongora akka ta'e siin namanu. Maaliif hatte jalaa yoo jettuun sababa jalaa hate sitti malee hatuun isaa dogongora akka ta'e sitti nimu. Amma kan rakkanne immoo kan biraa tokko kan. Hojii kennitee fi mindaa gaarii kennitee fi kiraa manaa kafaltee fi
intarneetii kafaltee fi tiraanspoortii geejjiba kafaltee fi hinata. Maaliif hattee yoo jettuun waan hateef sababa barbaada malee hanni isaa dogongora akka ta'e amanee himee dhiifama hin gaafatu. Already namni miira gadaantummaaf injifatamuu keessa gale dogongora isaa tasuma amanii fudhachuu hin barbaadu. Kana qofa miti. Yoommoo ati dogongora isaa ilaaltee agartee kun dogongora yoo jettee ni mufata. Illoon hin dallane numa. Akka waan dogongora isaa san fudhatee irraa baratee dhiifama yoo gaafachuun barbaachise dhiifama gaafatee sirraa'ee deemu hin dallane. Hinumaa si ajjeesuuf illee si barbaaduu danda'a. Amma bar yeroo tokko tokko dhugaa dubbachuun mataan isaa nama hiisisa. Dhugaa dubbachuun mataan isaa nama hiisisa. Nama ajjeesisiisa. Dhugaa dubbachuun mataan isaa. Because namoonni dogongora isaanii fudhachuuf hayyamamaa miti. Because already injifatamanii jiru. Miira gadaantummaa keessa jiru. I am right. Ani sirriidha dogongora qabu. Bakka hanan kana godheef sababa kanaatiif siin jedha malee hojiin inni hojjete dogongora siin jedhu. Dogongoraan jedhu. Sobaan jedhu. Sobaan. Namni already eenyummaa isaa seeraan hin beekne iddoo sirriif dhugaa ta'e irra of hin teechisne kan ittiin beekamu keessaa inni tokko dogongora of hin fudhatu. Amma namni kun akkuma dammaqeetti jiraata. Ajjeesee akka harka kennachuu, dhiifama gaafachuu, gumaa baafachuu, jaarsa baafachuu dhiisee hin dallan. Boqonnaan qabu. Yaaduun danda'u waan biraa. Already qabamee jira. Boqonnaa dhabu. Abdii dhabu. Abdii kutatu. Namatti dogongoreen jira jedhanii naasaan malee of wajjiin mormii guddaa keessa galu. Boqonnaan qaban hirriiba hin qaban. Si biratti garuu ciniinnatanii yeroo tokko mana murtii dhaqanii nagartumti kitaaba qulqulluu, quraana, meeshaa waraanaa, midhaan ciniinanii kakataniiti soba ragu. Namoonni kun of wajjiin araaran qabanii boqonnaan qaban. Ayiteeluu hin qaban. Abbaa murtii san dogongorsiisanii murtiin taane akka murteessu gochuu garuu ni danda'u sobaan ragaa ba'anii. Abbaan murtii sun waggaa 20 waggaa 30 murtii dabarsuu danda'a. Nama sobaan ragaan irratti baamisan irratti filannoo biraan qabu keessan qoratu. Hagi danda'u adda baafachuu hin yaala. Gaafii qaxxaamuraa gaafataa bakka adda baafachuu hin danda'u. Nama irratti fuudhee waggaa 30 murteessuu danda'a. Waggaa 20 murteessuu danda'a. Eeyyeen akkana gochuu danda'u. Garuu sitti nan sobe siin hin jedhan malee boqonnaan hin qaban. Siin garuu nan sobe siin hin jedhan. Sobaan ragaa ba'e siin hin jedhan. Nan dogongore siin hin jedhan. Nan bitame siin hin jedhan. Wallaalatu akkana na godhe siin hin jedhan malee ofii isaanii wajjin lola hamaa keessa jiru. Boqonnaan qaban. So ayyooni nyaachuun, dhuguun, sobuun, haatuun, sagaagaluun boqonnaa naan kennin maaltu irratti na dhamaase? Yoo boqonnaan qaban yoo wanti naa bu'u hin jirre maaltu na dhamaase wajjin? Kanaafuu dogongoroo fi tasuma fudhatan. Tasuma hin mormu. Fuulduruma dhaabbatanii si mormu. Garuu namummaan kan ittiin madaalamu keessaa inni tokko dogongora kee irraa barachaa deemuudha. Guddachuudha. Suuta guddatta.
guddina kee keessatti barsiisaa guddaan immoo dogongora mataa isaa keetidha. Dogongorri kee barsiisaa kee guddaadha. Profeesara siif barsiisaa guddaa yoo nama sirrii taate jechuudha. Nama sirriitti of beeku yoo taate jechuudha. Nama sirriitti of madaalee of xiinxale yoo taate barsiisaa kee inni guddaan dogongora keeti. Dogongora. Kanaafuu sammuu ofii wajjin waraana keessa galuu jechuudha. Kanaan beekta. Ijaan agarte, gurraan dhageesse. Waan ijaan agarte, waan gurraan dhageesse kan miti siin. Miti. Miti siin. Miti. Ijaan agarte, gurraan dhageesse. Gurraan. Afraffaan walitti bu'iinsa sodaatu. Walitti bu'iinsa hin sodaatu. Walitti bu'iinsa hin sodaatu. Amma kanaan tiree teessoo marii kan sirriitti sodaannu tokko kanaaf. Teessoo marii sirriitti sodaanna. Marii ta'anii mari'achuun nu biratti hin danda'amu. Hin danda'amu. Bakka bakka waan sirrii hin taane sirriidha jennee bira dabarra. Ana isa wajjin maaltu walitti na buuse? Maaltu walitti na buuse? Dhimma isaatii gaafa tokko hin galaafii jettee bira dabarta. Bira. Malee itti siiqxee kuni sirrii miti sirreessi jettee nama wajjin reakshinii keessa hin galtu. Bakka jaalatee miti kan akkana ta'ee jettaa inuma laal yuusi konfliktii hin eeffita. Walitti bu'iinsa hin eeffita. Walitti bu'iinsa hin eeffita. Hin sodaata. Waan ta'inis waan hin taaneenis eeyyeen nama walitti bu'uun sirrii miti. Sirrii miti. Garuu ebalutu muufata. Ebaluu wallolla jedhee dhugaa hin haalu. Namni sirriitti of madaalee iddoo sirrii ta'e ofii kennee jechuudha. Hin haalu kan. Hin haalu. Namni miira gadaantummaaf sodaattuun injifatamtuun garuu walitti bu'iinsa hin sodaatu. Hin sodaatu. Kanaafuu wanni hunduu sirriidha. Sirriidha. Sirrii miti hin beeku. Sirriidha. Sirriidha. Sirrii. Karuma sirriirra deemaa jira. Maaltu si wajjin wal mormisiise? Maaltu si wajjin walitti isa buuse? Bakka sirriidhaa sin jedhe. Sirriidha. Sirriidhaa sin jedhe. Sirriidha. Karaa sirriirra deemaa jira. Inuma si amansiisuu yaala. Si amansiisuu. Waan sirrii hin taane soba kan ta'e dhara kan ta'e si amansiisuu yaala. Si amansiisuu. Kanaafuu namoonni akkanaa sodaattuu ta'u. Ofitti amanamummaa harka dhibba luus godhu. Ofitti namani. Ofitti namani. Ana barbaaddu na jaalattaa, barbaaddu na jibbitaa dhugaan kana. Dhugaa dubbatanii bakka dhiitte buluu wayi. Jedhamti dhiiree Oromoo yoo mammaatu. Dhugaa dubbatanii bakka dhiitte buluu wayi. Kana hin qabu. Hin qabu. Kana hin qabu. Warri. Because maa itti muufattaati. Maaliif si hojii wal lola? Inumaa san bira darbe atu akka amantu si barbaada. Soba. Dhara akka amantu barbaada. Miidiyaa irratti gabbayee nama eessatti taasise akkasitti jechuudha. Namoonni miira gadaantummaa fi injifatamuu keessa galan kanaan beekamu. Kanaafidha namni iddoo sirriif sirrii ta'e dhugaan hin qallatti malee hin cittuu jedhanii jiranii bakka dhugaan cinne tanaaf wareegamuu qaba. Dhimma keeti. Natti muufachuu dhiisuun dhimma keeti. Ani garuu dhugaa sitti murraa duubatti hin jedhu. Jedha namni iddoo sirrii ofii kennee sirriitti dhugaadhaan of xiinxale of beeku. Inni yeroo hundumaa boru malee har'a laan boru. Oduun har'a sobaan ragaa bahe boru akkanan ta'a. Oduun har'a dhugaa tan itti himuu baadhee boru kanan nu quunnamu.
nukunna dhugaa doon itti mubaadde jedhee inni yeroo hundumaa boru laala of fuuldura fageesseetidha kan inni nyaatu. Kanaafuu namoonni miira gadaantummaa fi injifatamuu keessa galan walitti bu'iinsa hin sodaatu. Walitti bu'iinsa naachuraal ta'insi naachuraal. Fakkeenyaaf nama tokko tokkotti dhugaa waan itti himteef sitti mufata. Maaltu sagalchee akkana naan jedhaan siin jedhu. Hatee jira. Maaliif atta hojjetu maaltu si galchee siin jedha agartee. Kanaafuu maaltu na galchee naa. Maaltu na galchee. Nama karaa irratti namni tokko rukutee ija keetti nu agartu rukute. Dhiigaa jira. Poolisiin na qaba akkana na godha jettee nama fayyisuu dandeessu baraaruu dandeessu mana yaalaa geessitee akka yaalamu gochuu dandeessite. Namni sun fayyee odaatti hidhamtee wayya garuu. Oduu hidhamtee wayya. Inni hidhamtaan kan biraadha garuu oduu hidhamtee wayya. Oduu hidhamtee. Itti gaafatamummaa fudhachuu hin sodaata. Hin sodaata. Inni shanaffaan waanuma ta'eef hin taane dhiifama baay'isa. Waan ta'eefis waan hin taaneefis. Nan gadda. Maaltu isa gaddisiisa? Maaltu isa gaddisiisa? Isin ilaallutu wanti isa gaddisiisu hin jiru. Waan ta'een waan hin taane. Badii isaanii malee namootaaf badii isaanii dhoksuuf. Eeyyeen namni badii isaa malee tuqamuu qabu. Sanii qabsaa ofii qabda. Qabsaa ofii qabda. Kan sanirraa hafe garuu itti gaafatamummaan jiraachuu qaba. Malaamaltummaa yeroo darbe kaasneenti malaamaltummaa rabbi biratti cubbuudhaan nama biratti yakka. Eeyyeen bakka. Rabbi biratti cubbuudhaan si olii galtaa nama biratti yakka mana hidhaa galta. Nama si olii galuuf deemu nama mana hidhaa galuuf deemu kana baraaruu sirra jira. Sirra jira. Dhugaa itti himte wanti isaa fidii tuutuuf hin jiru. Kun ammeenyaa miti. Dubbii dhugaa waan ta'eef jechuudha. Sobdoonni baay'atanii dhugaa kutuu hin danda'an. Waan sobdoonni baay'ataniif dhugaan hin cittu. Hin baddu dhugaan. Yeroodhaa dhokachuu dandeessi. Yeroodhaa. Kanaafuu dhugaa abbaadhaa kennuun barbaachisaadha. Abbaadhaa kennuun barbaachisaadha dhugaa. Fakkeenyaaf ani naman muufachise tokko dhiifama gaafadhe. Garaadha laphee irraa inni dhiifama gaafadhe. Namni sun garaarraa laphee irraa dhiifama yoo naa hin goone hin fayyu hin du'a. Kanaafuu akka inni dhiifama naa godhu gochuun irra jira jechuudha. Itti siiqee dhiifama akka inni naa godhu kadhachuun irra jira. Kanaaf yoo abbootiin keenya jaarsa ergatu. Jaarsa ergatu. Hin ergatu. Waamanii filatanii eeggatu. Amma kadhatamneeti ofiifuu balleessinee kadhatamneeti isin araaramu. Dhiifama hin gaafannu. Dhiifama hin gaafannu. Dhiifama. Dhiifama hin gaafannu. Kanaafuu dhugaa abbaadha. Kennuun barbaachisa. Namoonni miira san keessa jiran miira injifatamu this is due to me sin jedha. Lafumaa kennu. ይህ በእኔ ምክንያት በእኔ ደካማነት የተፈጠረ ነው። ይሄን ያከስ ነው ማን ብልም ዱጋን ታና ታካላ መሰዲ አፉርሻ ይሄን ነም ሆጂ በዳ ሆጀቴፊ ይረቱ ሆጀተመፍ ዲፈማ ጋፈቹ ቃ ዲፈማ ጋፈቹ ለበ ኩልኩሉ ለን ዲፈማ ጋፈቹ ቃ ዱጋ ገሩ ዶክሱን ነው Uga waksun kamu. Uga. Nah, amma sobdu tu bayi tam tinu berat sobdu tu bayi. Sobdu tu bayi. Gabbani itu. Uga abba dah kenu. Karun namon kot, bakka akkana bakka.
nangaddee dhiifama naa godhaa waan isaan ilaallan yoo itti gaafatamummaa fudhatan itti gaafatamummaa fudhachuu hin qabu abbaadha kuni hammeenya gara jabeenya miti inni jaaffaan waan hundumaa carraa wajjii walitti fidu waan hundumaa carraa wajjii walitti fidu carraa koo guyyaa 40 carraa koo guyyaa 80 kana kanan ta'eef akkana kana godhaniif akkana gocha hojii odoon hojjetiin gahee ofii odoon bahin carraatti fidu rabbi beekaa sinjee eeyyeni ka rabbi beeka maal wanni rabbi beekne maaltu jira rabbi beeka kuni qoosa mataan isaa carra ebalun ber inuma maal jenni way kaalle tawled way kaalle tatagaa jenni kaalle tawled way kaalle tatagaa hojjetu kan jedhu injiru iddoo kana keessa injiru yookaan kan qabu irraa daladhu yookaan kan qabutti siiqii hojjetu amay bu'i bay dafki keenyaadhu kan jedhu injiru garuu namni carraa wajjin dhalate injiru carraa wajjin sababa guura sababa gahee keenya ba'uuf wantoota nu dhiiban yaaduun barbaadu ani kanan iyyoomeef kanaaf qorumsa kanan kufeef kanaaf jennee dhugaa ofitti naasuuf nama akkanaati yoomiyyuu hin darbu wanti hundinuu carraadhaan hin jedhu carraadha kun dubbii hamaadha kanaan beekamu warri namni miira gadhaantummaaf injifatamuu keessa galee of xiqqeesse of ilaalee of madaalee dhugaa ofitti himee fiigicha jalqabuurra waan hundumaa carraadha carraa kiyyaa siin carraa kiyya maalan godha carraa kiyya maalan godha akkamitti maalan godha akkamitti gahee mataa isaa qaba eenyullee jireenya dhuunfaa isaa keessattis jireenya hawaasummaa keessattis jireenya diinagdee siyaasaa hunduu gahee mataa isaa qaba carraa wanni jedhamu hin jiru hin hojjetta haga hojjetti hin argatta udun hojjetin harka marattee ciiste rabbi beekan qoosa waqatti mon qoosa muka si adabu kanaafuu namoonni gadheen injifatamtoon carraa waan dhabeef akkana ta'e carraa waan argateef akkana ta'e min iyyeen kana seenaa qabsaa'otaa takka takkaan kaasnee ilaaluu dandeenya takka bara akkamii keessa akkamitti qabsaa'anii har'a nuuf ifa baasan carraadhaa sun carraadha miti opportunity create gochuun barbaannu carraa uumuun barbaannu uumuyyuu miti kan jiruttuu fayyadamuu humna hin qabnu for that matter hin qabnu humna hin qabnu kan jirutti fayyadamuu hin dandeenyu amma kan onneen isaa du'e namni baay'een akkamitti harka marattee carraadhaa jette nama salphachiisu carraadha mammaaksillee akka jedhamire yookaan kan qabu irraa daladhu yookaan kan qabutti maxxanii jedha malee iddoo kanatti bu'ee bayee asiin bayee achiin dhaqiin hin jiru dhaloonni baay'een kan gowwoomne kanaan baay'een ija isaa tanaan osoo argu waan meeqa jala gara magaalaa keessatti amma yaadattanii magaalaa amma keessatti lafti mi'aaye kana keessa dhalatanii namoonni guddatan jiru bara lafa haxirattu namoonni jiran kaaree takka namoonni hin qabne jiru magaalota keessa laalaan har'a imimaa
akkanatti buusanii bu'u nan beekan. Nan magaalaa Bishooftuu keessatti hiriyoota akkana yoom akkanatti fakkaatee footoo farda du'ee kaasu. Yeroo waan ta'u san si taasa magaalaan Bishooftuu waggaa har'aa akkana turte. Qaruuteen immoo maal jedhama? Dhaqxee laallatta lafa laallattee bakka kana kaaree haganaan barbaadee kaartanaa kennitan. Kaartaa si kenna. Akkamitti carraa ta'a? Akkamitti ta'a? Waaqni gabbu'ee haa qotuu namni barbaadu meeqa jira? Shiitti qormaataa waaqni hojjetee akkatti kennu barataa barbaadu meeqa jira? Waan takka hojjechuu kan hin barbaanne gahee takka ba'uu kan hin barbaanne meeqa jira? Oduu Amaariffaan afaan Oromiffaa dhiibamee siin jedha. Amaariffaan siin jedha. Afaan Oromiffaa dhiibamee siin Amaariffaan siin jedha. Fani በጣም አሳፋሪ ነው። እንደው waan hunda fuudhanii carraatti maxxansanii akkamitti namni gadadoo keessa roobaa jiru xilaa qabattee ba'uun kan keenya. Carraa gooti kunoo cabbiin narra oole hizis fani. Carruma keenya akkana nu godhe akkamitti carraan keenya akkan nu godhe. Balballi laayibrarii garamiin akka ta'e barataan hin beekne iddilee noo sinne. Qabxiin sinnu hin dhufne. Uumaa miti. Inni iddilee noo ittaawwaqaalee beekama carraa qooti. Carraan koo micciiramaadha sinne. Carraan koo micciiramaadha sinne. Gurgura wallaalanii gabaa baaranii. Amma namni tokko lukkuu takka fuudhee gabaa ba'ee 2,000. Eenyu sirraa bitu 2,000 lukkuu. Ganamaan qabdee 2,000. Galgal namni sirraa bitu galta kaa fuutee baattee lukkuu silaa 4,500 jettee gurgurattee waan barbaadde immoo bitattee galuu dandeessu 2,000 jettee fuutee galta. Galgala galtee gabaan har'aa hin rabbaatu. Amma eenyu kan hin rabbaan? Gurguraadha moo gabaan? Gurguraadha moo gabaan? Maal sodaatanii maal akkuma jedhamu sana kun carraa akkana kanaan beeku. Bu'anii baanii dafqanii deemuu hin danda'an. Dafqanii onneen qaban. Kanaafuu akkuma sodaatanitti, akkuma rifatanitti, akkuma rakkatanitti biyya lafaa kanarra darbu. Biyya lafaa kana gahee akka qaban hin beekan. Hiyyoomuu isaanii keessatti, darbatamuu isaanii keessatti, godaanuu isaanii keessatti, arrabsamuu isaanii keessatti gahee qabaa jedhanii hin fudhatan. Ebalu waan ta'eef akkana na godhee, ebalu waan ta'eef akkana godhee malee ofitti hin fudhatan. Waan takka hin fudhatan. Barri kun kan isaati. Akkasiin jedhu. Akkas. Mana isaa seeraan oloon qabatiin bultiin isaa diggamtee carraa gooti. Carraa goon maalan godha? Carraa. Akkasiin jedhu. Mee ati maal goote yoo jette wanni inni sitti mul'isu. Wanni inni sitti mul'isu. Kanaan beekamu already namoonni miirri gada'antummaaf injifatamutti dhagahamu kanaan beekamu. Kanaafidha eenyummaa ofii sirriitti dhugaadhaan beekuun barbaachisaadha. Iddoo sirriif dhugaa ta'e ofii kennuun barbaachisaadha. Sababa kootiin akkana ta'e akkana. Inni dhumaa fi inni hamaan kan ittiin beekaman namoonni miirra gadaantummaaf injifatamuu keessa galan kufaatii namaatti gammadu. Kufaatii nama biraatti kufaatii namaatti gammadu. Already karaa qaxxaamuraa malee karaa biraa yaada. Karaa qaxxaamuraa malee karaa biraa yaada. Gaddi kee, kufaatiin kee, arrabsamuun kee, jibbamuun kee, reebamuun kee, gammachuun enjoy godhu. Amma
nama ajjeesaa suuraa yookaan hin agartuun nama ajjeesaa nama gubaa suuraa qabu viidiyoo garra enjoy godhu isaan nu gammadu relax godhu relax but miti qabeenya namaatti tuulaa namaatti ibidda qabsiisanii hin gammadu nama ajjeesanii gammadu nama reebanii nama godaansiisanii gammadu enjoy godhuun moobaayilii ati muddii hidhattee bitte hatanii isaan enjoy godhu kufaatii qaama biraatiin illee si quunname haa ta'u ta'e jalanii isaan illee kiyyoo si qopheessanii haa ta'u kufaatii keetti gammadu. Hin gammadu amma namni humna dhabee yoo ajjeefamu yoo reebamu yoo darbatamu enjoy የታባቱ አገዘኝ ከጠጡ አራት ከመቱ አናት በለው ይነገው ofitti namanin ani asiin inni asiin deeme ani immoo asiin deemeen dursa jedhanii karaa bu'aa bahii qabu karaa fagoo hin kiyyisan ofitti namanin milkiin si kuffisuudha duubatti si harkisuudhaan malee si caalaa fiiguudhaanii miti kan isaan yaada. amantaa ortodoksii balleessanii ofii babal'achuu amantaa islaamummaa balleessanii ofii bal'achuu amantaa pirootestaantummaa balleessanii ofii bal'achuu amantaa waaqeffannaa balleessanii ofii bal'achuu amaara balleessanii ofii bal'achuu oromoo balleessanii ofii bal'achuu tigree balleessanii ofii bal'achuu yuusi namoonni akkana gadeedha homaa viizhinii wayiin qaba karaan isaan ittiin bal'achuu ittiin guddachuu ittiin of jijjiiruu barbaadan bataam hardi ነው ባይዘው mallattoowwan kaasne jahan keessa hamaan kan yoo si balleessuu hin dandeenye as the end of the day of balleessu umar of balleessu umar of tuffatu of jibbu of itti aadatu of balleessu umar amalli hamaa mallattoo hamaan namoonni miira gadaantummaa fi injifatamuu keessa galan sitti agarsiisan keessaa inni hamaan dangerous kan kufaatii keetiin milkii ka barbaadan kufaatii keetiin amma dargii arrabsuudhaan minilik arrabsuudhaan abaaruudhaan Haile Sillaasee arrabsuu abaaruudhaan ይህ ፓርቲው ያረብሱ አባሩዳን filannoodaa fi nuka kaasu barbaadu malee imaammata isaanii isa sirrii san nutti manii barbaannu haa fudhannu barbaannu haa dhiisnu injifatuu hin barbaadin ilmee gabbaa ilaala yeroo filannoo hin agartu yeroo filannoo hin agartu homtuu wal ta'aniiti paartii biyya bulchaa jiru gora walii isaanii samiirra bu'an isaanii imaammanni isaanii achi kenname maleekatu fide ka isaanii bakka filannoon kun sosochiin filannoon jedhama ka oo'u yoo larrabsan qofa amma filannoo bara 1997 amma ni raafanna akitti isaan wal arrabsan maal jedhanii akka wal arrabsan maal jedhanii akka wal salphisan isa kaasna malee firii takka qabxii takka paartiin kun imaammata gaarii kana qaba badaa kana qaba jennee kakaafannu hin qabu akkasitti nu ijaaraniiti akkasitti nutti taphatu akkasitti yoo nu amma burjaajofnee waan qaban waan gaddisnu laalluun bar isaan enjoy godhu isaan enjoy godhu
gaggeessitoonni olaanoo paartii hin hidhamanii hin qabamanii hiyyeessi daganaa garuu ni dhiitam. They don't care bakka kufaatii namaa injoo itti godhu boo'uun waajjiroonni tokko jiruun deeman namni yoo baay'ee hin taane waan nama keessummeessan itti hin fakkaanne baay'eetu jira. Waajjira akkanaan jiru maal baroo addatti ilaala namni yoo baay'an yoo hiriirri achitti yoo wanye waan nama baay'ee gaggeessan itti hin fakkaatu inumaa hin tursiisu haga wal gaaniitti. Haga wal gaaniitti hin tursiisu akka namoonni kan godhan jiru. Kanaafuu inni hamaan miirri hamaan mallattoo hamaan namoonni miira gadaantummaa fi injifatamuu keessa jiran agarsiisan kufaatii nama biraatiitti gammaduudha. Kun immoo yookaan kufaatii karaa biraatiin sitti dhufe ta'uu danda'a. Yoo karaa biraatiin sitti dhufu baate ofumaa si kuffisu. Si ajjeesuu danda'a. Kuni hamaa ofitti amanamummaan qaban. Taa'anii akka keetti daldalanii, akka keetti qotanii, akka keetti hojjetanii badhaafamuu miti ka yaadan. Dhiifama naa godhaa kitaaba qulqulluu irraa fakkeenya tokkoon kaasa. Qaayiliif Abeel yoo fudhattan Qaayil maaltu ture kan isa dallansiisu? Abbaan yoo jaalate Abeel, Rabbi yoo jaalate Abeel. Kanaafuu Qaayil abbaa isaa Addaamii fi Waaqan jaalatamuuf kan abbaa isaa Addaamiif Waaqan jaalatamu Abeelin ajjeesuu qaba. Malee akka Abeel sanitti aarsaa gaarii filatamaa dhiyeessee abbaa isaatii ajajamee obboleessa isaa garaadhaan jaalatee jaalatamuu miti kan Qaayil yaade. Qaayil kan yaade obboleessa isaa yoo ajjeese Rabbillee Qaayil malee nama biraan qabu. Addaamillee Qaayil malee nama biraan qabu. Agartanii? Already Qaayil dursee injifatamee jira. Abbaan koo jaalate Abeel. Waaqni yoo jaalate Abeel. Abbaan koo yoo harkaa jaalate Abeel harkaa. Waaqni yoo harkaa fudhate Abeel harkaa. Kanaafuu ani amma hin jaalatamne. Kanaafuu maal gochuun irra jira? Abeelin ajjeesuun irra jira jedhee Abeel ajjeese. Garuu ta'e hin taane. Abaaramu. Qaayiliin abaaramu. Garuu dhiigni mucaa fayyaalessisanii Rabbi bira dhaqe. Akkanatti yaadu namoonni injifataman akkanatti yaadu. Agartee miira injifatamuu fi gadaantummaa keessa galtee yoo of xiqqeessite badii hamaa keessa galta. Haga nama balleessu nama ajjeesuu deemta. Haga hattuu ta'uu deemta. Haga sobduu sagagaltuu ta'utti deemta. Namoonni aangoo guddaarra jiran salphatan meeqa jira? Ka salphatan. Agartee already. Kanaafuu miirri of xiqqeessuu balaan taane keessa nama galcha. Karaan dheeraan sitti mul'atu. Karaan bu'aa bahii qabu sitti mul'atu. Karaa fagoo sitti karaa qaxxaamura asiin deemee akkana godhee baluun akkana godhee asiin baasee achiin baasee jetta malee asiin bu'ee achiin bahee hin jettu. Completely. Kanaafuu milkaa'uu namaatti, gammaduu namaatti, argachuu namaatti, gammaduurra hinaaffaan taaneen kaka'anii maqaa balleessuu ta'uu danda'a. Hateeti akkana godheeti salaabiidha maalidha jettee maqaa balleessuu ajjeesuus ta'uu danda'a, reebuus ta'uu danda'a. Eta abbaatu nama kufee beela'een eta abbaatu nama dibamee ciisuun eta abbaatu akkamitti wantoonni torban kuni jaalleewwan koo miira of xiqqeessuutiin kan nu quunnaman yoo guduunfinu tasgabbiin nu dhorku completely. Kana keessa ba'uun baay'ee barbaachisaadha. Amma as keessa jirra yoo ta'e ba'uun nurra jira. Har'a as keessa akka jirru yoo adda baafanne hin barfanne.
har'a yoo barfanne hin barfanne kan barfannu boruuf yoo beellamne har'a garuu teenyee yaanne ani eenyu ani uumaa guddaa biyya lafaa kanarratti kophaa koo ana kan bakka bu'u waan hin jirreef jechuudha jennee dhugaa eenyummaa keenya hattuu taane hattuu sobduu taane sobduu hojjetaa taane hojjetaa cimaa taane cimaa je dhugaa ofitti himnee iddoo sirrii fi nuu malu of teechisne nuyi biyya lafaa kanarratti injifataadha yoo achi keessa hin jirre har'a murteessinee har'a achi keessaa ba'uuf kutachuun nurra jira yoo har'a murteessinee amma achi keessaa baanee olaantummaa keenya mirkaneeffachuu nurra jira bakkatti deebi'uu narra jira jennee murteessine hin barfanne kana gochuuf wantoota 5 kaaseen xumura tokko namni miira gadaantummaaf injifatamuu keessa gahe achi keessaa ba'uuf wantoota olitti kaasne 7 kana jalaa ba'uuf tokko wanni inni gochuu qabu ofitti dhugaa himee gatii sirrii ofii kennuu qaba qabxii sirrii ofii kennuu qaba faa yoo ta'e faadha A+ yoo ta'e A+. gatii sirrii ofii kennuu qaba ofii isaati of madaalee of qoratee of gamaggamee qabxii sirrii ofii kennuu qaba qabxii sirrii kuni humna jijjiiramaati isaaf humna maaliiti jijjiiramaati of beeka nama akkanaa karaarraa maqsitu kaayoo qaba mul'ata qaba ergama qaba duudhaa qaba amantaa qaba hin maqsitu nama kana amani abban barbaade kana kan godhu of hin beeku hiyyeessa wajjin hiyyeessaa dureessa wajjin dureessaa hattuu wajjin hattuudha kan kennu wajjin kan kennu kan faarfatu wajjin faarfannaa kan sirba wajjin akkanatti jiraan namni walii gaddi maalaya lamaan taban bataskaana dhaqnee faarfannaa mana sirbaa dhaqnee sirbinaa bataskaana dhaqnee kenninaa dallaa namaa dhaqnee hannaa lamaanuu kanuu ta'e of hin beeknu ani eenyuun hattuudha moo kennaadha sobduudha moo dhugaarra gaaba eenyuun hin beeknu kanaafuu of beekanii gatii sirrii qofa ofii kennu hiyyeessa yoo taate hiyyeessa dureessa yoo taate dureessa injifatamte eeyyan injifatamte so what injifachuun narra jira agartee isa sirrii ofitti muu qabna akkanuma namoonni tokko seenaa kaleessaa kaasne laphee diimna har'a hin jirru garuu adwaa jechuun adwaan hin bar nuuf adwaa kan ta'u har'a adwaa yoo deebisneef har'a walii keenya jiraachuu dadhabnee adwaadhaan dhaadachuu maal faayidaan isaa bu'aan isaa maali walii keenya jira adwaan dhimma lammii Itoophiyaa fi Xaaliyaaniiti adwaan nuyi ijoolleen haadha tokko walii keenya jiraachuu dadhabnee inni yaadu wali jooje maal godhamu mana barumsaa gubaa ilma jeneraal Taaddee Birruutuu jette maal godhu ragaa biyyaa odeeffannoo biyyaa dabarsitee diinaa kennaa ilma eebbifamoo Abuna Phexros yoo jette maal godhu isaan birbadummaa biyyaatii du'ani ati moo biyya gurguraa akkamitti taatu agartee daadhii seexanaa fi daadhii rabbii dhuguun hin danda'amu kanaafuu yoo dhuguma achi keessaa baanee milkaa'uu barbaanne jireenya keenya keessatti dhugaa ofitti illee gatii sirrii ofii kennuu qabna bakka sirriidha of teechisuu kan qabu maa hiixan lama hafuuraan cimaa ta'uu qabna kaleessa hiyyeessa malee boruu miti ati hiyyeessa kan taate kaleessa barataa dadhabaadha malee boruu miti barataa dadhabaa kan taate sigal injifachuun harka kee keessa injifachuun kaleessa hiyyeessa boru dureessa jedhi hafuura manfasa xankaarraa jennu kan ta'uun nurra jiru dogongorree waan kalee ta'e saniin har'a injifatamuu hin qabu dogongorree ayiteellee boru guyyaa biraati boruun injifatta ayyeen yoo har'a of sirreessite
yoo har'a miira kee sirreessite hafuura kee yoo sirreessite har'a hin injifatta hin injifatta kanaafuu hafuuraan cimaa ta'u በመንፈስ ጠንካራ ነው ሀፉር ጭማ ሰደፋን ኡጋ ፉዳቹ ኡጋ ኢኔፊን ኡጋ ሂናሊን ኡጋዳ አር ይሸክን ካል ኡጋ ዮ የፊቴ ይሽን ዝብራነፍ ረኮን ዘር ጀላይ የፊቴ በወንድ እንደሱ ኡጋ ጀላ uga bajul daran jijirun dalli uga hindanda kanafu uga fudaddu inefin baka daddaba soba gari uga inefin uga fudaddu afrafan kutannu fi wareegamummaa dha qophaa'u لا بوليسي قالونا كانت تيجي على بلاني قرر وجاهنتي ولا من درا كيسات مقالة كيسات بوليسي ولا وما نتفكر كبار كودان ده أكيسان إنت بوليسي تانغرو أكاتي أمازي جت كوستو كنان ميت بكا وريغموم مالن وريغموم ده بيجود ده ده بيجود إيجاني من داني ساني تكشورا jireenya hawaasummaa keessatti rakkachuu danda'u akka isaan itti akkasiiti keessa namaan beektu garbicha namaan jettii jedhan kanaaf kutannoo mul'ata qabna kaayoo qabna duudhaa qabna galma qabna amantaa qabna sun akka dhugoomu wareegamu nurra jira yeroo kee aarsaa gochuu maallaqa aarsaa gochuu beekumsa aarsaa gochuu humna aarsaa gochuu si barbaaduu danda'a mul'anni kee akka milkaa'u galmi kee kaayoon kee duudhaan kee amantaan kee akka milkaa'u barbaachisa wareegamummaa si gaafata milkiin akkanumatti asfaaltii irratti namaa dhufu hin jiru kanaafuu kutannoodhaan har'a hiyyoomte kana sirriitti qaban har'a godaante har'a ari'atamte har'a tuffatamte har'a darbatamte boru akkasiinti kun immoo kan ta'u wareegamummaati kutannoo keetiin yeroo tokko injifannoo harka namaatti irraa barbaada eessaa dhufa yoo qonnaan bulaan hin qonne mootummaan qamadii eessaa fida yoo daldalaan gibira gabbarre mootummaan misooma eessaa fidee misoomsa nu bira kutannoon jijjiiramaa jiraachuu qaba kutannoon guddinaa jiraachuu qaba wareegamummaan jiraachuu qaba yin amma kutannoo wareegamummaa la mana amantaattis hin qabnu mana siyaasaattis hin qabnu qilleensa mataan kutannoo fi wareegamummaa kun jiraachuu qaba gaafa san hin baata kana keessa hin baata ብንቀጥንም ጠጅንን አከስ ጀዱንዲ ይሄን አግዴ ብንቀጥንም ጠጅንን አከስ በቃ ከነ ዩሲ ሞራል ሳይኮሎጂካል ኢንሸነፋን ኦፌገን ወደንቾ ኦፌገኖ ሻካሎና ኦፌገኖ ሻካሎ አከከኝ ዝርክርኪን እንጆ ባዘው haasofti keenya of eeggannoon qabu jireenyi keenya of eeggannoon qabu sochiin keenya of eeggannoon qabu akkanumatti bakka bittinnoofneerra of eeggannoo shaakalu yoo haasof yoo barreessinu yoo deemu yoo hojjennu tokkoon isaa of eeggannoo danda'u qaba of eeggannoon dogongorti la wanni sadi si harkaa baanan hin deebistu tokko jecha afaan kee keessa lama akka harka kee jiru sadi buuphaa si bira jiru sadan kan harkaa si harkaa baanan deebistee hin argattu kanaafuu dura harkatti qabachuu qabda agarte salphaatti si harkaa ba'uun qabu salphaatti
amma wanni hundi isaa qoosa biratti qoosa lolatti akkamti qoosa namni lolatti akkamti qoosa araaratti akkamti qoosa namni hin ta'u kanaafuu of eeggannoo immoo shaakaluu haasofti keenya tarkaanfiin keenya barreeffamni keenya hojiin keenya wanti tokkoon tokko sochiin keenya guyyaa of eeggannoo qabaachuu qabdi. Zira kirikki moon hin lamdine ta'uun qaba sassaabamuu qaba agartanii oolmaan keenya sassaabamuu qaba of eeggannoon jiraatu of eeggannoo akka waliigalaatti gad of xiqqeessuu fi miidhaa isaa as durii jedhuun eenyummaa keenya akkamitti barbaadachuu qabnaa madaallii sirrii madaallee iddoo sirrii ofii kennuu qabna yoo madaallii sirrii ofii hin kennine iddoo hin taane of teechisne miira injifatamuu fi gadaantummaa keessa gallaa namni miira injifatamuuf gadaantummaa keessa gale immoo mallattoo torba agarsiisa miidhaawwan kunniin torbaffaan hamtuudha balleessanii baduudha kanaafuu yoo miira of eeggannoo gadaantummaa fi injifatamuu kana keessa galle achi keessaa ba'uuf immoo waan shan gochuu qabna jennee ilaalla jalqaba hanga xumuraa waan na dhaggeeffattaniif baay'ee galatooma ulfaadhaa yeroo biraa immoo oromiffaan mata duree biraa qabadheen dhufa ammaaf nagaa naa ta'a.